Waxabajjii 22 bara 2020 carcartii birraa oduu kan isinitti himu an Fariizannoo. Guyyaan Itoophiyaan marsaa jalqabaa hidha haaromsa guddicha Abbayyaa bishaaniin guutuuf deemtu dhiyaatee jira. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 15 bara 2011 waggaa tokkoffaa ajjechaa jeneraalota irratti godhame yaadachuuf sirni yaadannoo gaggeeffamaa oole. Manni murtii Maalaawii filannoo bara dabree haquudhaan kibxata dhufuu filannoon akka irra deebi'amee godhamu murteessan. Kun matootii oduutii gara oduu bal'inatti achi tarkaanfanna. Guyyaan Itoophiyaan marsaa jalqabaa hidha haaromsa guddicha Abbayyaa bishaaniin guutuuf deemtu dhiyaatee jira. Haa ta'u malee Itoophiyaan Suudaanii fi Masrii waliin haala hidhni kun bishaan ittiin guutamu marii yeroo dheeraaf godhaa turanis hanga ammaatti waliigaltee irra hin geenye. Torbee dabree karaa viidiyoo konferensiitiin marii guddaa godhaa turanis waliigaltee irra gahuu dadhabanii mariin guyyaa roobii addaan citee jira. Ministeerri Haajaa Alaa Itoophiyaa obbo Gadduu Andaargaachoo Itoophiyaan waliigaltee hidha bishaan laga Abbayyaa dhorkuu hin fudhattu jedhan. Kan waliigaluu dandeenyu bishaan guutuu qofa irratti jedhan obbo Gadduu Andaargaachoo. Itoophiyaan rakkoo biyya keessaa yookaan biyya alaa akka bishaan hin guunneef ishii dhorku tokkolleen akka hin jirre himan. Akka lakkoofsa Itoophiyaatti waxabajjii 15 bara 2011 yaadannoo guyyaa yaaliin fonqolcha mootummaa fi pirezidaantii naannoo dabalatee aango'oota mariirra turan irratti haleellaan raawwatame jechuudhaan miidiyaa biyyoolessaa irratti ibsa kennan. Har'a waggaa tokkoffaa ajjechaa jeneraalota kanaa yaadachuuf sirni yaadannoo gaggeeffamaa oole. Sirna yaadannoo kana irratti jeneraal Sa'aareef siidaan yaadannoo akka dhaabbatuuf dhagaan bu'uuraa ka'ameefii jira. Sirnuma yaadannoo kana irratti magaalaa Finfinnee daandii riqicha Rawaandaa ka'ee hanga Atilaas jirus maqaa jeneraal Sa'aareen moggaasanii jiran. Itoophiyaatti namoonni dabalataa 131 COVID-19 qabaman. Itoophiyaatti sa'aatii 24 dabran keessatti qorannoon saamudaa 3238 irratti taasifameen namoonni haaraa 131 COVID-19 qabamuu isaanii ministeerri fayyaa biyyattii beeksise. Lakkoofsi namoota hanga ammaatti vaayirasichaan qabamanis gara 4663tti ol siqee jira. Qorannoo kanaan vaayirasichaan qabamuu isaanii kan mirkanaa'ee dhiirota 94 fi dhalaa 37 yoo ta'an umriin isaanii ammoo ganna 2 hanga 80 kan argamu jedhame. Namoonni 130 lammii Itoophiyaa yoo ta'an namoonni tokko lammii biyya biraati. Gara oduu biyya alaatti yeroo ceenu guyyaa kaleessaa magaalaa guddittii Somaaliyaa Moqaadishootti loltoonni mootummaa mindaa waggaa tokkoo nuuf hin kaffalamne jechuudhaan karaa masaraa mootummaatti nama geessuu cufuudhaan mormii guddaa godhaa oolan. Manni murtii Maalaawii filannoo bara dabree haquudhaan kibxata dhufuu filannoon akka irra deebi'amee godhamu murteessanii jiran. Caamsaa bara 2019 filannoo gaggeeffameen pirezidaantiin amma aangoo irra jiru Piiter Mutaarikaan parsantii 38.5 akka mo'atee beeksifamee ture. Erga manni murtii Maalaawii filannoon kibxata akka irra deebiin godhamu murteesseen booda biyyattiin bakka lamatti qoodamtee mootummaa mormuudhaan hiriirri mormii babal'achaa jira. Oduun har'aaf qindeeffannee kanuma. Nagayaan tura.